Manni maree nageenya biyyaalessaa walitti bu'iinsaa fi jeequmsa godina Shawaa Kaabaa daangaa Amaaraa fi Oromiyaatti uumame tasgabbeessuudhaaf qaamolee nageenya federaalaa fi naannoleef ajaja dabarse. Jiraattonni magaalaa Gaaroo jaarsa daandii keessaa eegalamee ture harkifataa jira jechuudhaan komatan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii pirezidaantii haaraa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo Feeliks Tshisekediin waadaa galan akka dhugoomsan gaafate. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun TV Afaan Oromooti oduulee sa'aatii kana qabannee dhiyaanneerra oduulee wajjin olaanaa yaaddeessaati hanga xumuraatti nu wajjin turaasaniin jenna. Ibsa mana maree nageenyaa biyyaalessaarraa kenname. Manni maree nageenyaa gaafa guyyaa 37 bara 2011 guutummaa biyyattiitti nageenyi bora'aa mul'achaa jiraachuusaa walumaa galatti naannoo Amaaraatti bulchiinsa sabaa Oromoo fi daangaawwan godina Shawaa Kaabaa irratti waliin waldaangeessatti booriinsi nageenyaa deddeebi'ee akka hin uumamneef xiyyeeffannoo addaatiin qorachuun ibsatti kennuusaa baaseera. Kamisaa fi naannoowwan olaantootti lubbuun namaa darbuu fi qabeenya akka miidhamu taasifamuun gochaa gonkumaa fudhatama hin qabnedha jedhani. Walitti bu'iinsa kanaan namoota lubbuu isaanii dhabanii fi qaamni miidhamee fi qabeenyi isaanii miidhamee fi manni marichaa gaddatti dhaga'amee ibsa. Lammiileen waliin nageenyaan jiraachuu fi dhimmi olaantummaa seeraa itti gaafatamummaa mootummaa olaanaa mariif kan hin dhiyaanne ta'uusaa ni beekama. Walitti bu'iinsichaan jeequmsa uumamee tasgabbeessuu fi lammiileen wabii nageenyaa akka argataniif dhaabbileen federaalaa fi naannolee nageenya mirkaneessuun ilaalluutu tankaarfii seeraa qabeessaa fi madaalawaa akka fudhatanii fi ajajni darbeetti jira. Jeequmsa kana qaamolee qindeessan kan kakaasanii fi raawwatan dhimmi seeraaf dhiyeessuu xiyyeeffannoo guddaan hojjetama. Dhimma kanas gareen qoratu dhaabbilee federaalaa fi naannichaarraa bobba'eetti jira. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin qaamni jeequmsa kana keessatti hirmaate kamiyyuu seeraan akka gaafatamu ni taasifama. Kana malees rakkooleen kan uumaman qaamolee badii muraasa ajandaa mataa isaanii qabataniin ta'ee osoo jiruuti miidiyaalee idileenis ta'ee hawaasummaatiin uummata gidduutti walitti bu'iinsi akka uumametti fakkeessuudhaan qaamoleen ololaan gocha isaanii kana irraa akka of qusatanii fi dhimmicha karaa naamusaa tasgabbaa'anii fi haala tokkummaa biyyaa eeguun akka hojjetan ni hubachiisa. Dhumarrattis mootummaan seera kabachiisuu fi nageenya lammiilee eeguudhaaf yeroo kamiinuu caalaa kutataa ta'uusaa fi qaamolee gocha seeraan alaa irratti hirmaatan gocha isaaniirraa yoo of qusachuu didan mootummaan seera kabachiisuurraa duubatti akka hin jenne ni mirkaneessa. Bitootessa 30 bara 2011 Finfinnee Itoophiyaa. Obbo Waayyoo Roobaa hojii raawwachiisaa olaanaa koorporeeshinii sukkaaraa ta'uudhaan muudamani. Muddee 10 bara 2011 irraa kaasee ji'oottan 3 darbaniif hojii raawwachiisaa eeggataa ta'uudhaan koorporeeshinicha hoogganaa kan turani. Obbo Waayyoon bitootessa 27 bara 2001 keessatti hojii raawwachiisaa olaanaa dhaabbatichaa ta'uun kan muudamani. Obbo Waayyoon bara 2004 erga gara dhaabbatichaatti dhufanii kaasee waggoota 7 hojii raawwachiisaa olaanaa ittaanaa kutaa opereeshinii ta'uudhaan hojiiwwan opereeshinii qonnaa fi warshaa hooggananiiru. Gara koorporeeshinii sukkaaraatti osoo hin dhufin dura immoo mootummaa naannoo Oromiyaatti hojii hooggansaa sadarkaa garaagaraa irratti ramadamuudhaan hojjechaa turuu isaanii koorporeeshiniin sukkaaraa beeksiseetii jira.
Mootummaan naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa godina bulchiinsa Oromiyaa fi aanolee ollaa keessatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baaseetti jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Makonnin sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuu namaa badee fi qabeenya manca'ee fi gaddatti dhagahamee ibsateetti jira. አሁን በክልላችን ሰላምን የሕግ የበላይነትን amma nageenya fi olaantummaa seeraa naannoo keenya eegsisuuf akkasuma misooma keenya babal'isna jennee yommuu yaannutti waldhabdeen mudatee rakkoo qaqqabeenis lubbuun namaa badeera. Kanaanis baay'ee gaddina. Maatii lubbuun firoottan isaanii jalaa badeefis jajjabina hawwina. Warra du'aniinis lubbuun isaanii jannata haa argatu jenna. ሟቾችንም ነፍሳቸውን በገነት ያኑርልን. Madda rakkoo kana qoratanii qulqulleeffachuuf carraaqaa akka jiran kan dubbatan Dr. Ambaachuun qaamoleen nageenyaa naannoo federaalaa fi walitti bu'iinsa uumame tasgabbeessuudhaaf hojiirra jiraachuu isaanii ibsaniiru. እንግዲህ ችግሩ እየተከሰተ ስናየው እንደዚህ ለቀናት ይዘርቃል ብለንም ባናስብ በአካባቢው የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች Egaan yommuu rakkoon kun qaqqabu hangana guyyootaaf ni tura jennee hin yaadne turreeyyu. Rakkoo kana qabbaneessuufis caasaaleen nageenya naannichaa yaalii godhaniiru. Waldhabdeen kun hammaachaa deemnanis qaamolee nageenyaa poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin hojjetamaa tureera. Miidhaa qaqqabu xiqqeessuu fi rakkinicha furuufis yaalameera. Fuuldurattis nageenya hawaasichaa eeguu fi naannichi akka nagaa duraan qabutti akka deebi'uuf hojiin nageenya eeguu caasaalee nageenyaa federaalaa fi naannoo waliin ta'amuun ciminaan ni hojjetama. ሰላም ማስከበርና የጸጥታ ስራዎች በፌደራልና በክልል የጸጥታ አካላት የጋራ ጥረት የሚሰራ ይሆናል። Mootummaan naannoo Affaar gama nageenya uummataa fi fayyaa beelladootaa eeguutiin hojii gaarii hojjechaa jiraachuu isaa manni maree naannichaa beeksiseetti jira. Nageenyaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuudhaa fi hojiin naannolee ollaa waliin hojjetame bu'aa argamsiisuu taasifameetti jira. Tirroos Tolaa dabalata qaba. Manni maree naannoo Affaar yaa'ii isaa idilee 8ffaa kan bara hojii afuraffaa taa'uu eegaleera. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii mootummaa naannichaa kan ji'oota 6 dhi'aachuufiin caqaseera. Gabaasa raawwii kanas kan dhiyeessan bulchaan naannichaa obbo Awwal Arbaa nageenya naannichaa eeguuf naannolee ollaa waliin xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa turuu ibsan. Investimentii naannichaa guddisuufis dureeyyota biyya keessaatii fi alaa 33 ta'aniif hayyamni hojii investimentii kennamuu himan. Gama fayyaa beeladootaa eeguunis hojii abdachiisaan hojjetamuutu ibsame. Afayaa'iin mana marii naannichaa Amiinaa Seekuun yaadotni fooyya'insaa miseensotni mana marii naannichaa dhiyeessan hedduu ta'uu dubbatan. ጸድቆ የማያውቀው በርካታ አዋጆችና ደንቦች የሚጸድቁበት ጉባኤ ነው። Yaa'ii kanaan labsiiwwan kanaan dura hin turre baay'een akka ragaasifamu eegama. Gama biraan immoo dhimmoota gaaffii naannichaa ta'an keessaa rakkoolee dhimma nageenyaa irratti jiran hawaasaa fi maanguddoota Affaar hirmaachifnee hojjenna. Kanaanis hojii bu'aa qabeessa ta'e ni hojjenna jennee yaadna. አዋጭ የሆነ የህዝብ ሰላም የሚመጣበት ይሆናል ብሎ ነው ያነሱት። Hojiin gama misooma baadiyyaatii fi fayyaa beeladaa eeguutiin hojjetaman keessaa beeladoota miiliyoona 5 ta'aniif talaallinii fi qorichi kennamuunis yaa'ichaaf dhiyaateera. Hoogganaan biiroo qonnaa horsiifateen bulaa fi misooma baadiyyaa naannichaa obbo Alii Huseen dhiyeessii nyaata loonii fooyyessuunii fi hongee dandamachuudhaaf waan jajjabeessaatu hojjetame jedhan. የኛ ክልል ላይ በተደጋጋሚ ድርቅ ይከሰታል። ምክንያቱም ቆላማ ነው በረሃማ አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው። hongee naannoo keenyatti irra deddeebiin mudata. Sababiin isaas naannoon kun gammoojjidha. Jiraattonni asii horsiisee bultoota fayyaa qabeenya beellada as jiru eeguuf kunuunsuufis hojii guddaa hojjechaa turre. Baranas akkanuma galiin guddaa uummatichaa beelladota irraa waan ta'eef lafa hektaara 286 barana misoomsineerra. Kan duraanii waliin lafa hektaara 1300 misoomsuun nyaata loonii gahaa ta'e kuufanneerra. ስለዚህ ይሄ ማለት ያከማችን በጣም ሰፊ የሆነ የመኖ ክምችት አለ። Affaaritti gama misooma albuuda soogiddaatiin hanqinni hedduun jiraatanus raawwiin amma naannawa afdeeraatti jiru gaariidha jedhameera. Manni maree naannoo Affaar turtii yaa'ii idilee isaa hafe keessatti labsii hundeeffama dhaabbata sabquunnamtii naannichaa dabalatee labsiiwwan 10 ta'an akka raggaasisuus ni eegama. Jiraattonni magaalaa Gaaroo jaarsi daandii keessaa eegalamee waan harkifatee fi komii isaanii dhiyeessanii. Bulchiinsi magaalittii rakkoo beenyaatti wal qabatee ka'u furuun yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramuufis xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuusaa beeksiseetti jira. Muktaar Abdallaa.
Magaalaan Aggaaroo magaalota Oromiyaa buleeyyii keessaa tokko yoo taatu magaalota umrii fi guddinni isaanii waliin simne keessaa tokko. Kanaaf immoo agarsiistuun magaalattiin bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii keessaa gahaa dhabuudha. Gaaffii kana furuuf abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa hojii daandii keessaa kiiloomeetira 10.2 waggaa 3 dura eegalus hojichi harkifataa ta'uu dubbatu jiraattonni bulchiinsa magaalaa Aggaaroo. Hojii hojjetee makiinaan namni adda argachuu barbaadus makiinaa oofee inni fayyadamus inni karaarra deemus bakka sadaa takkatu hojjetameetuma wanti tokko hojjetameetuma bahuu barbaachisa ka. Harkifataadha komii uummatni harkifachuu isaatti uummanni badambichi kun beekamaadha maashinuu argaartaniyo. Sochiin amma jiru gaarii ta'uudha jechuudha kan namni ilaalu bifa gammachuutiin kan namni ilaalu kan namni eeggatus. Haa ta'uti garuu iddoo tokkotti mana nama dhuunfaa kaasuudhaan wal qabatee waan adda addaatiin wal qabatee beenyaan gahaan gaaraa gadi hin dhiifamne jechuudhaan yeroo inni harkifannaa agarsiisu namni hin gadda jechuudha. Ijaarsi daandichaa bara 2007 turtii waggaa 3 hin caalle keessatti kutaalee 15 qoodamee akka raawwatamu kan walii galame yoo ta'u ijaarsi isaa ammas jalqabbiirra jira. Harkifannaa hojichaaf sababni ijoon beenyaan walqabatee manneen daandiirra jiran yeroon kaafamuu dhabuu akka ta'e kaasu. Irra caalaayyuu uummanni naannoo baay'ee kooperaatiiviidha. Beenyaan amma yoonaa piroosesiirra jira. Beenyaan harka isaaniirra ga'ee hin jiru. San ta'eyyuu daandiin argamu kun gargaarsa namaan kan inni hojjetame namoota dubbisanii warri bulchiinsi magaalaas nu gargaaranii kaasan. Kana malees dhaabbileen mootummaa kanneen akka humna ibsaa, Itiyoo Telekoomii fi bishaanillee qabeenya isaanii daandicharra jiru yeroon kaasuu dhabuun harkifannaa hojichaaf sababa ta'uu himan hojii gaggeessichi. Garuu irra guddaa amma qabeenyi mootummaa kan ta'e teeleenis jira, pooliinis ni jira. Isaan gufuudha. Ka'uu qabu isaan ka'aniinaan olmosti guutummaatti hojjennee fixuu dandeenya yeroo jedhamu. Biiroon maallaqaa fi tumsa dinagdee Oromiyaa dhimma kafaltii beenyaan walqabatee jiru bulchiinsi magaalichaa akka raawwatuuf kallattiin kaayamuu eereera. Bulchiinsi magaalichaas hojicha saffisiisuun yeroo gabaabaa keessatti xumuruuf hawaasa magaalichaa waliin hojjechaa jiraachuu ibseera. Beenyaan walqabatee wanta jiru tilmaamni geggeeffameera. Tilmaamni guutuu ta'e karaa iftoomina qabuun tilmaamni geggeeffameera. Beenyaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa karaa maamadaa naannoo Oromiyaatiin akka inni kaffalu odeeffannoo qabu. Haa ta'u garuu nuyi akka bulchiinsa magaalaa Aggaarootti tilmaamame kana hawaasa mariisisnee xalaa kennineerra warra manni isaanii diigamu. Amma tilmaama isaanii guyyaa dhufu sana akka argatan xalaadhaan kenninee akka bulchiinsa magaalaa Aggaarootti tilmaamni sun nu dhaqqabeera waan ta'eef tilmaama nu dhaqqabe kana immoo hawaasa keenya mariisisnee yeroo mootummaan gallakkisutti sin dhaqqaba jennee hawaasnis nu amanii amantaa nurraa qabachaadha. Dhimma qabeenya Itiyoo Telekoomii fi humna ibsaa daandicha irratti argamu akka komiitti ka'u furuufis qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'annee kallattii kaa'aa jirraa jedhan kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Aggaaroo. Naannoo Beenshaangul Gumuuzitti manneen barnootaa 10 afaan Oromootiin barsiisuu eegalaniiru. Manneen barnootaa kunneen har'a aangoota mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuuzii fi Oromiyaatiin daawwatamiiru. Daawwannicha irratti pirezidaantii naannoo Beenshaangul Gumuuz obbo Ashaadil Haasan bara kana naannichatti manneen barnootaa 10 aanaalee 4tti afaan Oromootiin barsiisuu eegaluu himaniiru. Itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo naannichatti manneen barnootaa afaan Oromoo 20 banuudhaaf karoorfame rakkoo nageenya naannichaa keessa tureen 10 qofa banuun akka danda'ames dubbataniiru. Bara darbe kan karoorfanne gara mana barumsaa 20 keessatti yoo xinnaate bara kanan jalqabna jenneeti kan yaanne rakkoo nageenyaa bara darbe wajjin fakkeenyaaf godina kamish keessatti jalqabuu hin dandeenye godina Asoosaa, godina Matakkal fi Maa'okomoo Aliyyuu waradaa keessatti amma kan odeeffannoo qabutti gara mana barumsaa 10 ga'ee jira. Akkasitti jalqabee jira. Aanaa Baambaasii bakka amma jirru kana mana barumsaa 2tu jira. Qaba bara kana irratti haala nageenyaas ta'e wajjin wal qabatee amma kanaan itti deemuun keenya kun Pirezidaantiin mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuuz obbo Ashaadil Haasan manneen barnootaa afaan Oromoo banaman kunneen gaaffii yeroo dheeraa hawaasa Oromoo naannichaa keessa jiraatutis jedhani. በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ ለረጅም ጊዜ ጥያቄ የነበረውና Gaafiin kun gaafii yeroo dheeraaf hawaasni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz keessa jiraatu kaasaa turedha. Murtee kanarra kan geenye yeroo tokkotti otoo hin taane karoora yeroo dheeraa qabanneeti.
dhimma kana irratti haalollee garuu dandeenyu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waliin mari'achuun manneen barnoota kanneen banuu dandeenyeerra. Of duras naannolee gaaffiin kana irratti kaanitti ciminaan kan hojjennu ta'a. Maatiin barattootaa fedhii guddaan ijoollee isaanii gara manneen barnootaatti kennaatti erguu akka jiran ammoo barsiisonni manneen barnootaa kana keessatti barsiisan itti wajjin turtii taasisaniin ibsaniiru. Fedhiin barataan qabu baay'ee olaanaadha. Akkasumas maatii barataa mariisisnee irra kun jalqabeen wanti gara barumsaatti hin galini itti gaafatamaa mana barumsichaarraa sassaabanii maatii barataadhaa ol ba'ee waamanii akka fedhii isin qabdan jedhanii gaafatanii aayanii hin barbaanna. Afaan dhaloota isaaniitiin akka isaan baratan yeroo gaaffii yeroo dheeraati. Amma deebii kana argannee barattoota keenya ijoollee keenya barsiifachuun baay'ee nutti tola jedhanii miira kakaadhaan ijoollee isaanii kan isaan fidanii nutti kennu. Daawwattoota keenya kilippii sagalee jalqabaa irratti itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan jenne Dr. Girmaa Amanteetiin akka nu sirreessitan gabanumaan ifamasiin gaafanna. Daawwattoota keenya asumaanuu gara odeeffannoo bal'aa nutti himuudhaaf naannoo Beeshaangul Gumuuzitti kan argamu Taaddasee Tarrafaattiin isin dabarsa. Taaddee toora bilbilaa irratti argamuun keetiif guddaa galatoomii akkam oolte? Galata Rabbii olaanaa. Har'a daawwii gaggeessitaniiti kan isin turtanii keessumaayyuu manneen barnootaa 10 naannoo sun keessatti banamanii tajaajila afaan Oromootiin barsiisa kennaati kan isaan jiranii. Mee haalli ture maal fakkaata keessumaayyuu daawwannaa keessaniin wanti isin agartan? Galatoomii egaa mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uummanni Oromoo bal'inaan akka argamu beekamaadha. Uummata miliyoona 1 mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa sabaaf sablammoota hedduu jiran keessaati. Gara uummata 400,000tti kan siqu uummata Oromooti jechuudha. Egaa uummanni mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa saboota biraa wajjin jiraatu uummanni Oromoo jechuudha. Gaaffii bara dheeraati. Keessaayyuu mirgi isaanii waggoottan 27 dhorkamee akka ture carraa mana barumsaa carraa barattoonni isaanii afaan dhalootaatiin barachuu dhabanii akka ture maatiin akkasumas jiraattonni naaf kaasanii turani jechuudha. Haa ta'uuti jijjiirama hooggansa haaromsaatiin keessattuu waggaa tokko keessatti dhufe kanaan jechuudha. Manni barumsaa onkololeessa irraa jalqabee manneen barnootaa 10 jalqabanii jiru jechuudha. Kanas immoo sadarkaa pirezidaantii Itaanaatti Dr. Girmaa Amantee jechuudha. Qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Isaan bakka argamanitti manneen barnootaa kun daawwatamanii jiru jechuudha guyyaa irraa kana. Manneen barnootaa kun haalli baruu barsiisuu isaanii haalli kaarikulamii qopheessee Oromiyaan mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin ta'ee barnoota kana eegalsiisanii akka jiranis akkuma jalqaba kaastee pirezidaantiin mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadli Hasan kaasanii jiru jechuudha. Afaan ofiitiin barachuun mirga heerarra taa'ee jiru waan ta'eef kunis rakkoo hooggansarraan kan ka'e akkasuma immoo waggoottan 27 rakkoo keessa jiraachuu keenyarraan kan ka'e manni barumsaa uummata Oromoo mana baay'atamuuf banamuu dhiisuunsaa akka hooggansaatti akka hanqinaatti ni kaasna. Gama biraatiin garuu rakkoon nageenyaa sababa kanaanis muudachuudhaan baruma kanayyuu mana barumsaa baay'ee karoorfannee garuu rakkoo nageenyaatiin milkeessuu hin dandeenye jedhanii jiru pirezidaantiinis. Haa ta'uuti garuu wanti nani hawaasa achitti argame irraa hubadhe maalinni uummanni magaalaa Baambaasii har'a daawwanne jechuudha. Bal'inaan uummata Oromooti Baambaasii keessa kan jiraatu jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni kana caalaa fedhii guddaa akka qabudha. Kanan ani taajjabee jiru Dr. Girmaanis akka kaasanitti fedhiin uummataa baay'ee guddaa ta'uusaa kaasanii jiru. Haa ta'u garuu hanqina hooggansaa fi rakkoo nageenyaatiin haalli karoorfame akka isaaniif hin milkoofne kaasanii jiru. Haa ta'uuti wanti guddaan jalqabbiidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan Beenishaangul Gumuz wajjin hojjechuudhaaf murteessuu fi mirga heerarra taa'e waan ta'eef kana murteessuun jalqabbii gaariidha jedhanii kaasanii jiru jechuudha. Tarii baay'ee gaariidha. Bal'inaan yeroo biraatti deemnee waan laalluu fi guyyaa boruu konfiraansiin naannolee kana lamaanii keessumaayyuu naannoo daangaatti rakkoolee kana dura turan furuudhaaf konfiraansii guddaan ni gaggeeffame jedhameeti eegama. Guyyaa boruutti tarii haalli jala bultiisaa maal fakkaata gabaabsinuu ibsite yeroo keenya wajjin deemuudhaaf. Tole galatoomii egaa godinoota 3 qaba mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaayyuu godina Kaamashitti jechuudha. Aanaaleen Wallagga Bahaa keessaayyuu kan waldaangeessa wajjin wal dhabdeen rakkoo hooggansaati karaa lachuutiinuu kan ka'aa ture fedhii dhuunfaa isaanii irraan kan ka'e uummanni kun walitti bu'ee akka jiru kaasanii jiru jechuudha. Qaamni nageenya booressuus rakkoo uumee jira jechuudha.
fulbaanaa 16 darbee irraa kaasee jechuudha. Tasgabbiin naannoo sana baay'ee rakkisaa ture. Haa ta'u garuu amma walumaa galatti tasgabbiin ummatichi kanaan dura yeroo dheeraa wajjin jiraate waan ta'eef tasgabbiin bu'eetoo jira. Kana cimsuudhaaf konferensiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz AFAAN mana maree caffee Oromiyaa akkasumas kan hoogganamu jechuudha. Gama mootummaa Beenishaangul Gumuziin bakka bu'oonni uummataa kan ta'an godinaalee Wallaggaa Arfan irraati hundumtuu yeroo ammaa kana galanii jiru jechuudha. Konferensii guddaadha guyyaa boruu kan gaggeeffamu. Kunis kanaan dura uummanni waggaa dheeraa waan wajjin jiraateef kana booddee uummanni waan addaati wajjiniin uumaman jedhameeti kan kaasanii pirezidaantii mootummaa Beenishaangul Gumuzii uummata wajjiniin uumamedha. Kanaaf adda ba'uun hin danda'amu. Konferensiin kunis guyyaa boruu ifatti jechuudha uummata lamaan gidduutti marii garaagaraa gaggeessuudhaan qophiin xumuramee jira jechuudha olaanaa. Ayyee Taaddee egaa bal'inaan immoo guyyaa boruu konferensicha booda walumaansaa maal fakkaata kan jedhu daawwattoota keenya biraan geessa odeeffannoo bal'aan biraan geesseef guddaa galatoomi. Ayyee. Daawwattoota keenya gara odeeffannoowwan biraa qabanneetti sin ceesisna. Waldaan misooma Oromiyaa rakkoo uummata Oromoo hundaa furuu baatus waan uummanni Oromoo halaalatti yaadaa ture hanga tokko galmaan gaheeraa jedhani. Walitti qabaan boordii waldichaa obbo Abbaaduulaa Gammadaan. Waldichi yaa'ii gumii kurnaffaa guyyaa taa'een raawwii hojii waldichaa waggaa 2 fi ji'a 6 erga gamagamee booda miseensota boordii filachuudhaan xumureetii jira. Amma beekta shoomii immoo bal'ina isaa akka ta'an nutti qindeessiteetti. Mul'ata Oromiyaa magariisa uummanni ishee beekumsa gonfatee fi badhaadhee horachuu qabnaa jedhuun bara 1985 hundaa'e waldaan misooma Oromiyaa. Adeemsa waggoota kana keessattis waldaan kun piroojektota 3,300 ol baasii birrii biiliyoona 4 ol baasuun hojii hawaasa fayyadamaa godhu hojjechaa akka ture yaa'ii kurnaffaa waldaa misooma Oromiyaa magaalaa Adaamaatti taa'ame irratti himameera. Waldaan misooma Oromiyaa yaa'ii kanarratti hojiilee waggaa 2 fi ji'a 6 keessatti hojjetaman bakka miseensonni boordii waldichaa fi bakka bu'oonni miseensota argamanitti gamaggameera. Yaa'ii kanarratti argamuun dhaamsa kan dabarsan walitti qabaan boordii waldichaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa waldaa misooma Oromiyaa bakka hunda gahee rakkoo Oromoo hundaa furuu baatus wantoota kaleessarra teenyee halaalatti yaadnu hanga tokko dhugoomseera jedhan. Waldaan misooma Oromiyaa hunda ofii fixullee waati fixuus hin danda'u bakka mootummaan seenee hojjechuu hin dandeenye hojjechuudhaan uummata keenya karaa kanaan duraati oliin gurmaa'ee gurmeessee gargaaruu qabaa hojjechuu qaba. Ammas tokkummaan nu barbaachisa. Misoomaaf nu barbaachisa. Ammas barnoonni nu barbaachisa. Ammas bu'uuraaleen misoomaa nu barbaachisa. Ammas walitti dhufanii haasa'uun dubbachuun tokko ta'uun nu barbaachisa. Ammas wanna irratti walii galuu gubbaa irratti walii gallee fuulduratti harkaanfachuun nu barbaachisa. Kanaaf waldaan misooma Oromiyaa waggoottan darban keessatti ga'een karaa kanaan taphate guddaadha. Amma immoo isaa ol ga'ee taphachuu qaba. Agarsiistuun bu'aa waldaa misooma Oromiyaatis uummanni Oromoo rakkoo keessallee jiraatu akka isaan daganne argineerra jedhan. Waldaa misooma Oromiyaa hundaa'uun waa lamaa fi kan jedhan Daayirektarri olaanaan waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajanee Itichaa tokkoon rakkoo uummatichaa humna danda'uun furuudhaa fi qabeenya waliin isaaniitiin tokkummaa fi waliif yaaduu uummata Oromoo biratti fiduudhaaf jedhan. Kanarraas ka'uun rakkoolee hawaasa kanaaf furuudhaa fi hojiileen harka caalaan hojjetaman gama damee barnootaatiin keessaayyuu bu'aa guddaa kanarraa argamedha jedhan. Yoomiyyuu caala Oromoo ijaaru. Oromoo ijaaruu irra darbee immoo Oromiyaa ijaaru. Oromiyaa gaafa ijaaru immoo biyya ijaaru jechuudha. Kanaaf hojii dhaloota boruu ijaaruu irratti xiyyeeffanneetiin hojjetaa turre jechuudha. Kanaaf ijaarsi inni kallattii dhumti keenya gara fuulduraas Oromoota biyya keessaa biyya alaa jiran ijaaruuf dildila ta'uudhaan hawaasa keenya isa alaa jiruu fi isa keessaa wal quunnamsiisuun inni alaa jiru immoo beekumsaa fi qabeenya qabu sun biyya isaatti fidee misooma biyya isaa naannoo isaa irratti akka hirmaatu taasisu. Fuuldurattis waldichi lakkoofsa miseensota waldichaa amma miliyoona 6.7 gara miliyoona 12 ol guddisuun rakkoo hawaasaa furuun tokkummaa hawaasa keenyaa cimsan ni hojjannaa jedhaniiru. Itti aanuudhaan immoo miseensa keenya amma qabeenya waldaa misooma Oromiyaa inni guddaa tokko miseensa isaati. Kanaaf miseensa amma miliyoona 7 naannoo kana qabna. Isa kana gara miliyoona 12 tasii guddisuuf karoorfannee inni isaan alatti immoo mana barumsaa bultii adda lagataafoo ijaaru madda galii investimentii adda addaa inni godhu hawaasa keenya biyya keessaa biyya alaa mootummaa fi hawaasa gidduu irratti immoo hojii biriijing hojii dildila ta'anii dildila
dhaloota borootti fi dhaloota har'aa wal quunnamsiisu ijaaruun kaayyoo Waldaan Misooma Oromiyaati. Yaa'ii kanarratti raawwii hojii waggaa 2.6 kan naannicha keessa jiruu fi akkasumas biyyaan ala sochii miseensonni waldichaa kaaba Ameerikaatti argaman taasisan dhiyaachuun mariin irratti gaggeeffameera. Waggaa 2 keessattis piroojektonni 200 ol ta'an kan hojjetaman yommuu ta'u galii waldichaa karaa garaagaraaf sassaabamuuf karoorfame birrii biliyoona 1 keessaati birrii miliyoonni 700 fi miliyoonni 17 walitti qabamudha. Xumura irrattis yaa'ichi boordii miseensota 9 kan filate yommuu ta'u obbo Abbaa Duulaa Gammadaan ammas walitti qabaa boordii waldichaa ta'uun filatamaniiru. Adde Adaanech Abeebee immoo ittaantuu ta'uun filatamanii yaa'iin kun xumurameera. Baatiiwwan lamaan dhufan keessatti taateewwan qilleensa rooba gannaa uumuu danda'an akka jiran ejensiin meeteoroloojii biyyaalessaa beeksiseeti jira. Ji'oottan guraandhalaa fi bitootessaa keessatti hammii fi tamsa'inni roobaa biyyattii keessatti haala wal qixxaateen akka hin turre daayirektarri olaanaan ejensichaa obbo Faxxanaa Tashoomee himaniiti jiru. Kunis ta'uu kan danda'e jijjiiramni haala qilleensaa waqtii arfaasaa wal qixxaataa waan hin taaneef dambaliin qilleensaa garba hindii irratti uumamee ture rooba uumujummoodhaaf kan haala mijeesse waan hin turreefidha. Kanaafuu naannoleen biyyattii rooba argachuu qaban haala barbaadamuun argachuu hin dandeenye. Ji'oottan lamaan dhufan keessatti immoo haalli qilleensa rooba uumuu danda'u akka cimu kan ibsan obbo Faxxanaan tatamsa'ii rooba arfaasaa kanaa gaarii akka ta'u himaniiti jiru. Rooba arfaasaa kanaan naannoo tokko tokkotti bokkaa fi lolaa cimaan uumamuu waan danda'uuf hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabus dhaamaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii pirezidaantii Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo ta'uun dhiyeenyatti kan filataman Fileeksii Tisheseedikiin waadaa galan akka dhugoomsan gaafate. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biyyattiitti walitti bu'iinsi jiru dhaabbatee jijjiiramni gama siyaasaa fi nageenyaatiin akka dhufu Tisheseedikiin tarkaanfii fudhachuu qaba. Gareewwan hidhattoota meeshaa isaanii akka hiikkatanii fi dirreen siyaasaa akka bal'atuuf dinagdeen biyyattii akka dandamatuu fi mootummaan hunda hammate hundeessuu qabus jedhameeti jira. Uummanni biyyattii waadaan seename ni dhugooma jedhanii eegaa waan jiraniif isaan mufachiisuun dogoggoradha kan jedhan Riippaabilika Dimokiraataa Koongootti ergamtuu dhimma tasgabbii dhaabbata mootummootaa kan ta'an Leeyilaa Zeeroogiidha. Carraan kun yeroo dheeraadhaaf eegamaa waan tureef qaamni hundumtuu itti gaafatamummaa isaa bahuu akka qabus dhaamameera jechuudhaan Rooyitersii fi CGTNtu gabaase. Lolli haaraan tibbanaa Liibiyaa keessatti qabate hanga ammaatti lubbuu namoota 35 galaafachuu maddeen oduu biyya alaa gabaasaati jiru. Gareen waraana biyyaalessaa Liibiyaa jedhamee of waamu kamisa darbirraa eegalee duula mootummaa Tiripool irratti labseen handaara magaalittii marsee haleelaati jira. Gareen mootummaa duula ofirraa qolachuu labseen loltoonni 21 dura du'anii 27 madaa'uu foomseeti jira. Jeneraal Khalifa Haftaariin kan durfamu gareen finciltoota gamasaatiin loltoonni 14 jalaa du'uu beeksiseeti jira. Namoota lola kana gidduutti du'an keessaa tokko Dr. Waldaa inni Kaadimaa addunyaa hojjetu ta'uusaa BBCtu gabaase. Paarlaamaan Aljeeriyaa kibxata borii walga'ee nama ji'a sadii fi biyyattii imaanaadhaan bulchuu akka filatu beeksiseeti jira. Akka seera mootummaa Aljeeriyaatti namni pirezidaantii aangoorraa buusamu bakka bu'ee imaanaa fudhatu afyaa'ii mana maree bakka bu'ootaati. Pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdullaaziz Butuflikaa waggoota 20 darbaniif biyyattii bulchaa erga turanii booda filannoo pirezidaantummaa marsaa 5ffaa dorgomuudhaaf qophaa'uu isaanii mormii uummata bal'aatti kaafaman aangoo gadhiisuudhaaf tole jedhaniiti jiru. Imaanaa mootummaa fudhachuuf jiru afyaa'ii mana maree bakka bu'oota Aljeeriyaa fi maanguddoota ganna 77 Abdulqaadir Bansalaa ta'uu jedhameera. Guyyoota 90 boodas akka seera mootummaa biyyattiitti pirezidaantiin gara biraan filatamaa Aljeeziraatu gabaase. Daawwattoota keenya gara odeeffannoowwan biizinesii isaatii kanaaf qabanneetti ceena. Waldaaleen indaastirii giddu galeessa irratti gurmaa'an sababa gabaa gahaa hin argannee fi rakkachaa jiraachuu isaaniitiin komii kaasaniiru. Abbaan taayitaa waldaan indaastirii wanti xiqqaa fi giddu galeessaa gama isaatiin rakkoo akkanaa kana uumamuu kan danda'e rakkoo nageenya biyyattii keessa jiru wajjin wal qabataa jedheera. Mangistuu Daadhii.
Yeroo kanatti Itoophiyaa keessatti waldaaleen xixiqqaa sadarkaa giddugaleessaa fi indaastirii maanufaakcharingii 15,000 ta'an hojii irratti bobba'aniit argamu. Indaastiriiwwan kunniin oomisha isaanii gabaa biyya keessaatiif oolchuu irra dabree galii sharafa alaa gama fiduutinis shoorri isaanii olaanaadha. Waldaan shariikaa Elsaabeetii fi Taaddalee Finfinneetti argamuu fi oomisha gogaa fi bu'aalee gogaa irratti bobba'ee argamus gama kanaan kan eeramudha. የምናመርታቸው በአይነት Nuti kan oomishnu bu'aalee gogaa yoo ta'u, kophee miilaa gogaa irraa hojjetamanii fi boorsaa akkasumas qabattoo ni hojjenna. Dabalataanis kophee pilaastikaa ni oomishna. በቀን 200 ብር ሂሳብ ነው የሚከፈለኝ። Guyyaatti hanga birrii 200 naaf kanfalama. Manni kophee kun banamuun anaaf carraa guddaadha. Waldaan shariikaa kun maashina alaa fideen guyyaatti kophee pilaastikaa 3,600 dandeettii oomishuu qaba. Bu'aalee gogaa irraa ammoo guyyaatti hanga kophee 140 oomishuu danda'a. Lammiilee 30 ol ta'aniifis carraa hojii uumuu danda'eera. Waldichi yeroo as dhiyootii kaasee garuu gadi bu'insa gabaatiin rakkachaa akka jiruu fi haala kanaan itti fufnaan fuulduraaf hojjetaa hir'isuufis ta'e hojii dhaabuuf kan dirqamu ta'uu yaaddoo isaa ibsateera. የገበያው መቀዛቀዝ ገበያ ከሌለ Gabaan jiraachuu baannaan oomishnee gurgurachuu hin dandeenye taanaan gaariin ta'u. Haalli kun fooyya'ee nutis oomisha keenya gurgurannee ni sochoona jennee abdanna. Abbaan taayitaa babal'ina indaastirii xixiqqaa fi jiddugaleessaa gama isaatiin qorruu gabaatiin walqabatee odeeffannoo kan qabu ta'uu fi kanaafis sababni guddaan dhabamuu tasgabbii biyya keessaa ta'uu beeksiseera. ለደቂቃም እንኳን ሰላም ከጠፋ daqiiqadhaafuu nageenyi yoo boora'e itti gala argachuu qaban yeroodhaan argachuu hin danda'aniim. Oomishi isaaniitis iddoodha gara iddootti sochoosanii gurgurachuuf ni rakkatu. Rakkooleen akkanaa akka hin uumamneef hundi keenya nageenyaaf dursa kenninee hirmaachuu qabnu agarsiisa. Dhiyeessi meeshaalee dheedhii fi deeggarsi teeknikaa hir'achuu rakkoo isaanii guddaa ta'uu indaastiriiwwan oomishaa kunniin akka komiitti kaasu. Abbaan taayitaa babal'ina indaastirii xixiqqaa fi giddugaleessaa gama isaatiin rakkoo kana furuuf guutuu biyyaatti jiddugaloonni ijaarsa dandeettii 21 ta'an ijaaramanii tajaajila kennaa kan jiran ta'uu fi rakkoo dhiyeessa meeshaalee dheedhii furuufis adeemsa eegil jedhamuun sadarkaa aanaaletti qaamoliin itti gala indaastiriiwwanii dhiyeessan hojiirra kan jiran ta'uu beeksiseera. Naannoo markaatootti dhaabbata nagahee malee hojii daldala sibiilaa irratti bobba'anii jiran sadii irratti tarkaanfii fudhachuusaa waajjirri galiiwwanii magaalaa Finfinnee beeksisetti jira. Dabalataanis waajjirichi akka beeksisetti dhaabbileen kun gurgurtaa guddaa akka raawwachaa jiranii fi sadarkaa kaffalaa gibiraan sadarkaa A jalatti akka argamanii barameera. Itti aanaan seera kabachiisuu waajjirichaa kan ta'an obbo Taamiraat Nugusuu akka jedhanitti seera cabsuun nagahee malee gurgurtaa irraa turuu isaanii ibsaniitii jiru. Afrikaan bahaa naannolee biroorraa harka 6 olii guddina diinagdee akka galmeessistu baankiin misooma Afrikaa beeksisetti jira. Biyyoonni baha Afrikaatti argaman guddina saffisaa galmeessuu bara 2011 jedhamanii eeggaman keessaa Itoophiyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa fi Jibuutii ta'uu isaanii baankiin misooma Afrikaa ifoomsetti jira. Diinagdeen biyyoota kan irraa caalaan qonna irratti akka xiyyeeffatu baankichi ibsuun guddina barbaadamu galmeessuudhaaf rakkoo biyyoota kan mudachaa jiru jijjiirama qilleensaa gatiin boba'aa ol ka'uu fi liqiin biyyoota kan irra jiru guddaa ta'uu isaa baankichi akka rakkoo guddaa ta'uu isaatti dabaluudhaan ibseeti jira. Biyyoonni baha Afrikaa jiran waldeeggaruun isaan carraa guddaa akka ta'e baankiin misooma Afrikaa gabaasa isaan keessatti ibseeti jira. Daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoon ispoortii sa'aatii kanaaf qabanneetti sin ceesisna. Muktaar Abdallaa istuudiyootti argamee jira. Muktaar baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde. Pirimeer liigiin biyya keessaa ni jira. Guyyaa irraa Finfinnee keessatti deeggartoonni fiigaa turanii kan biyya alaa immoo situ nutti hima. Kan biyya keessaa akkasumas isaan dabalata garee Olompikii Rwaandaatti dorgommii irra deebanii fi badhaasaaf beekamtiin kennameeti kan inni jiru. Isa kana ilaallaa gama biyya alaatiin immoo taphni pirimeer liigii eegamaan har'a galgala gaggeeffamu jira Cheelsii fi West Ham United gidduutti. Kana ilaallaa gara duubaatti deebiin immoo bu'aa taphoota kaleessaa Seerie A fi Laa Liigaa akkasumas Bundes Liigaas ilaalla jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya wajjin haa turre. Akka moltan daawwattoota keenya oduu ispoortii sa'aatii kanaa waliin ammoo kan isin waliin turu Muktaar Abdallaati oduu biyya keessaatiin eegalamu. Tapha pirimeer liigii Itoophiyaa torbee 19ffaatiin har'a Finfinneetti taphatameen Faasilii fi Bunni Itoophiyaa goolii malee xumuraniiti kan isaan jiran.
garee olompikii Itoophiyaa Ruwaandaatti qabxii gaarii galmeessaniif badhaasaa fi beekamtiin kenname. Sirricha irratti kan argaman pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Waldagoorgis atileetonni kunniin akkuma dorgommii Ruwaandaa irratti taasifameen qabxii gaarii fidan olompikii Tookiyoo bara 2020 dorgomuu milkeessuufis ciminaan akka hojjetan dhaamaniiru. Dorgommii bitootessa 21 haga 29 Ruwaandaa Kigaalitti dorgomameen gareen olompikii Itoophiyaa meedaaliyaa 7 galmeessisuun sadarkaa lammaffaan goolabeera. Dorgommicha Keeniyaan meedaaliyaa 7 fudhachuun warqeen Itoophiyaa caaluun tokkoffaa ta'uun xumurtee jirti. Dorgommiin yeroo jalqabaaf Ruwaandaatti taasifame kun gosoota ispoortii 5 kan dorgomame yoo ta'u Itoophiyaan garuu atileetiksii qofaan kan hirmaate ta'uu Koreen Olompikii beeksiseera. Dorgommiin ispoortii aanaalee godina Jimmaa guyyoota 15f magaalaa Jimmaatti gaggeeffamaa ture xumurame. Dorgommicha qabxii waliigalaan aanaan Sokorruu olaantummaan xumuree jira. Nuuroo Amaanoo dabalatasaa qindeesseera. Waggaa waggaan aanaalee godina Jimmaa gidduutti kan gaggeeffamu shaampiyoonaan